تيسن مبروك تنجمتشو مبروك نوف جمدن مبروك يسلتشو مبروك بجمدن مبروك بيارا مبروك إكا قدان مبروك ألف فيرا مبروك بجمدن مبروك بيارا مبروك إكا قدان مبروك ألف فيرا بلتي جمتشودان ربين قوتي مبروك خان إلمان قاري دان فايمتي مبروك دنيا قوفا من آخرة مبروك جلال في جمتشون ولنورا مبروك يا ربي أرقسف جرينيا جلالا خنا موسى هو برهلالا نزيري في أيام جرمني الله يا ربي جلالا تلشف جرا قمتشون تن مبروك تنجل كبا مبروك خيري شوفا مبروك ولكبا جيرون تيسن مبروك تنجمتشو مبروك نوف جمدن مبروك يسلتشو قمتشون تن مبروك تنجل كبا مبروك خيري شوفا مبروك ولكبا جيرون تيسن مبروك تنجمتشو مبروك نوف جمدن مبروك يسلتشو بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هردفتوني داوتوني أورومي إسلاميك تلفزيون كان فقو في دي هو جرتن هندي خيسانو بكا جرتنيتي سلامتان تنيا إذن هذا كبدو جتشادا بقى ربي سبحانه وتعالى ولين قويا خنا نجرى جسي قويا غمجو قويا چدا تكا قويا نكاحا obboleeyyan keenya qaqqaalii jaalatamoo kabajamoo Nasrii Sheek Abaadirii fi akkasumatti Hawwii Faqqadatiin isin gahee jechaadha. Daqiiqaa muraasa booda jarri lamaan kun kaleessa fira turanii amma immoo deebi'anii haadhaa fi abbaa manaa ta'uun isaanii inshaallah rabbi irraa ni abdanna. Duba sagantaa bareedduu tanaa sagantaa ulfaattuu guddoo tanaa irratti hirmaatanii obboleeyyan keenya akka eebbistanillee asumaan yaaminsa obbolummaa isinii godhaadha. Arraan tanagaa sagantaan asirratti argamneef akkuma gartee mata duree agartanitti nikaaha takkaa fuudhaa fi heeruma Nasrii fi Hawwii Nasrii Anooliitiin kan beekamu Hawwiin immoo sanyii Jawaar Muhammad jedhamuun kan beekamtu jechuudha. دوبا إن شاء الله أكو مغرتن نجنا ننجرو إمام خينيا شيخ بشير عثمان سعيد إمام غرتي هنغفا إماموتا نورز أمريكا نما وغا براخود جهف حواسا نورز أمريكا خنا فوسيسو أكسمتي ولدت أرارسو أكسمتي برسيسو إمام مادان هوغنو duree tahanii bakka hedduutti gartee sagantaa muhaadaraa irratti argamuudhaan guutuu intarnaashinaal irratti gartee sagantaa gaggeessuudhaan kan beekaman fuulli isaanii haariyaa miti. Isaan tutu arraan tanaa amaanaa guututti abbaa tahanii qaadii tahanii imaama tahanii cidha nikaaha Nasriitii fi Hawwii arraan tanaa isaan tutu sagantaa kana hidhee nikaaha nu gaggeessa. إن شاء الله ميغا غما قادي إماما شيختي شيخ بشيرتي سندباسا شيخ بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين إن شاء الله وبوليتيتي نهوي رب بغا هيري لما بريد والبرسي هيري إسلاما غما إسلام ما سينو baga rabbiin obboleettii teenna hire akkasuma ammallee osoon turini eegaa cubbuu dhiqattee islaamummaan maasiyaa osoo haga islaamummaan seeniin dalagan duratti maraa nama dhiqxi jedhan rasuulli sallallahu alaihi wasallam. Akka huccuu takka namni saamunaan dhiqee qulqullaa'utti akkasi qulqullaa'ufti obboleettiin teenna maasiyaa dur dalayde cubbuu dur dalayde tokkolee rabbiin ittiin hassabu. Isii fi
daa'imni reef garaa haadhatii bahe akka tokko gama shari'aa islaamaa keessatti islaamummaan tahdimu maa qablahaa jedhan rasuul islaamummaa waan achi duraanii balleessiti jedhanii eega islaamummaa seentee qofa waan dalaydeetu maasiyaan namarratti qoramaa sirratti qoramaa duuba osoo gama maasiyaan deemini islaamummaa seentee baatii takka keessatti obboleessa gaarii filattee gama nikaahaa deemuu fi hiree tana baga argatte kanaan duuba wanni wal gaafannu inshaallahu eega maatii isii keessa namni muslimaan jiru biyyallee ustaaz Naasir bilbilee obboleessallee qunnamee maatiin kee marru akka kiristaana tahanillee hubatee kiristaanummaa wajjiinuu ammoo isin warri muslimtoota akka amantiin teessan hayyamtetti godhaanu isinii hayyamne jedhanii alhamdulillah gaafii akkasillee gaafatamanii qoratamanii dubbii yaqiinaata akkasillee nu bira jirti amma wanni itti aanu nikeenni seera inni fedhu keessa tokko ijaabaaf qabuula waan jedhantu jira ijaaba jechuun allafzu saadiru min alwalii oil min alqaadi jecha namni aanaa intalaa tokko sitti heerumsiise namaan jedhu yookaan qaadiin sitti heerumsiise ka jedhu kana argamuu qaba jechuu aanaa waan hin jirreefi bakka aanaa isan akka hawwiin kunoo an Sheekh Bashiiri bakka aanaa kiyyaa buufadhee amrii gara keessanitti dabarse jettu san inshaallah san irraa dhaga'uu fedhaa hawwii hayyamtee akka Sheekh Bashiir ani akka imaamatti sihii namni sibiran jirre aanan sibiran jirre ilmaan ta'e baqataa biyya ambaa keessa jirtu marruun beeyna akka ani nikaaha kana Naasiriif si hidhu hayyamte Nasri hayyamee jira maashaallah bareeda eegasi ragaa waan jedhantu jira Naasiroonni qeebalataa ragaa nama lama achillee nama lamatu isin bira jira eenyu feennu kashi jiru suni Muusaa fi Tola isin lamaan illee ragaa jarri lamaan tun ragaa maqaa keessan himaa maqaan keessan tokko eenyu jette tokko Muusaa eenyuti Muusaa maashaallah tokko Muusaa kalammataa hoo eenyu jette Muusaa Nageessoo fi Muusaa Nageessuutii fi Tolaa Galgaloo maashaallah isin lamaan ragaa ustaaz Naasiris akkas akkuma obboleessatti amma sababa amantii mucayyoo seenuu namni ta'e ustaaz Naasirii sadeeffalleen as jira ustaaz Naasirilleen nama sadihi mahariin hoo hagam jette saalii hoo maharii hagamitti Nasri waliin dhageettan Naasir Nasriisi dirhama Dubaay dirhama Dubaay 2,000 dirhama Dubaay 2,000 kana eega fin'ee irraa baane nikaaha qara'a nikaaha waan qara'e ati inshaallahu in qeebalatta nikaaha inshaallahu gama nikaaha yaana haganumaam ifirratti akkana siisi بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أكل كريم نصري Sheekh Badr زوجتك محكمتي وموليتي هوي بنت فقاده على ما تراضيتما به من المهر المذكور قبلت نكاحها لي جدي
أوكي قبلت نكاح هذه علامة تراضي من نبي من المهر. المهر المذكور ما شاء الله. ما شاء الله. تكبير الله أكبر. الله أكبر. نصر أما اللي أفانك الله نوان أكبر. جد كان إرسني ديبي إسي أكا أبا نكاح تبكى نبو فتساني أكا أبا أتهي في آنا إسي مرو ومسلما تهنيف آنا ناتهي إماما نكاها نهي إسي جتسان نيف مكان إسي هوي في قادو إسي جدامتو بوليتي تهنساني bakka buufannaa isii saniin amri isii isiin tanat irkifte san bakka bu'ee annasri maharii irratti wal dhageettan irratti nikaaha isii siif hidhee jira sirraa qeebalee jira. أنا اللي إسن الراك إبلي زرا مهري سي وجه. ما شاء الله ما شاء الله. بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما بخير. آمين. بارك الله آمين لكما آمين. وبارك عليكما وجمع بينكما بخير. آمين آمين. بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما بخير. آمين الله. إدوت يسر رب خير آمين رب آمين. أبو آمين. أتلين أمانة مجيوتنا أمانة سكنين نصري إن شاء الله. أبلين أسي أكسيه أبوليس اللين سيه أبير اللين سيه السمن اللين سيه gosti mucayyoo tanalleen sihi sirra keenne amaanaa inshaallah. Abbaan manaa osoo marru amaanaa fudhatu ati amaanaa jabduu takka fudhatte har'a amantii isii barsiisuulleen amaanaa sirra keenne isii tanallee akka ittiin dhagayam diinii muslimaa keenna kana akka nurratti inni edaa islaamni kun haalli isaa akkana haalli abbaa manaa ka islaamaa akkana akkasiin hin jenne akkasiin qalbii keessatti waan dhagayamne amaanaa sirra keenne amaanaa isii inshaallahu jabeessi mucayyoo diinis dhiheessi diinis barsiisi waliin waan hin beeyne baradha baromsi qaanyaan qabu haga gaafa duyda haadhaatti baatamanirra haga qabrii galanitti baromsi hin dhumu jabaadha salaata shanan keessan amaanaa isinirratti haa tahu ibaadan rabbi amaanaa isinirratti haa taatu amaanaa isii sirra keenne haqa isii eegi haqa isii kamaji tiksi akka waattiin dhagayamne godhi sawaaba argatta inshaallahu amantitti sababa taahuufleef sawaaba argatta fuudhulleef sawaaba argatta sawaaba lama argatta kun ummanni hin qabne barakadhu manni barakaa isinii haa ta'u mana gammachuu haa tahu inshaallah ustaz Naasir du'aa'ee qooda guddaa ustaz Naasir kana keessatti buleettii teenya sababa amantii ta'u waan obboleessi keenya ustaz Naasir qabu ammallee akkuma obboleessa irra guddaa tokko tahee akkasitti aanalleen wakiilummaa akkasii waan haa kiristaana tahanii ustaz Naasirii kennaniif tanaaf inni ustaz Naasir gama du'aa'ii haa godhu aamiin jennee achi duuba inshaallahu gama xumuraa deemna. Bismillah. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. رب سبحانه وتعالى بلتي تيسان بلتي برخاء بلتي إيمانا بلتي فيا بلتي رزق ربي سنها قلو آمين. من كيس من متوبة دين الإسلام ربي هاته آمين. ولين هرا ولين بلا قرتي هاتي مناخي هوين فكدا تنسبيتو تنتتيتو تنديتو تن آنا بيتو ربي سيفا قلو أتلي تأيسيتي ما تنجباني خيسي تلو خقرالا فو خيسي جالتو خيسي أمم فتو ربي سيها قلو ورقرتي ولين أبسي ولين جراتي ولي واري ولين بلو ربي سنها قلو ربي سبحانه وتعالى بلتي تيسن بلتي قمتشو بلتي إيمانا بلتي ملكي ربي سنها قلو لقمتي هدو لقمني خيسي خيا رب ما تبيغا فولا خيا راني بيتن جيتين أبدأ أكا لقمتي انتلاتية تانين أوفي دالي أكا سمتي إجا مرقاتي في بيتاتين هاوي أكسيتي لالا نكان إسي أكما انتلاتية تانين أوفي دالت تكا أبريتي تيجا تانين غرتي هادا تكون ولين أبا تكون ولين غرتي دالتي نتي لقيفمي غمجون كيساني خنافو نصري أتلين بغا غرتي هاوي دانسي فده هاوينيس بغا غرتي نصري دانسي فده
aannan lama hawalitti baqe takka dhadhaa hawalitti baqe dammaa lama hawalitti baqe rabbi isin haa godhu isin lamaanuu shoorri gartee qoodni isin ummata hawaasa keenyaaf dadhabaa jirtan bahaa jirtan sagalee ummata ukkaamamteef tahaa jirtan galatni keessan addunyattis akhirattis milkii ulfina haa tahu arraan tanirraa eegalee ati nama gartee amaanaa guddaa fudhatee jiru abbaa manaatii kana booda ati gartee qeerroo bira dabartee jirta kana booda gorsaa qeerrooti ati kanaafuu gaa jabaattee bultii keessatti rakkoo dhuftu gammachuu dhuftu waa hunda baadhattee obsitee waliif irra dabartanii waliin jiraachuun kuni sharxii taha bultiin tunii akkuma gammachuu qabdutti qormaatni adda addaatis keessatti argama bu'aa bahiin rakkoon adda addaa keessatti argamti rakkoon hawwiidhaa tana booda rakkootee qofaa miti rakkooteenya hunda osoo taatu keessattuu rakkooteeti gammachuun isii gammachuu keeti akkuma imaamni keenya sheenii keenya ja'anitti qaadiin keenya Ameerikaa jechuudha ati arraan tana abbaa isiiti obboleessa isiiti aanaa isiiti qaama tokko uffata tokko isiinis akkasuma bultii keessatti waa sadii qabaannaan wanni takkaleen wanni isin rakkaa hin jiru obsa qabaatu waliif hubatu waliif irra dabru waliif rahmata godhu wanta afuriinuma obsa qabaatu waliif hubatu waliif irra dabru waliif rahmata godhu rabbiin subhaanahu wa ta'ala keessattuu jaalaltii isin arraan dura walii qabdan daran guyyaa sa'aa nikaan walii isinii godhame kanarraayi rabbiin subhaanahu wa ta'ala suuratu ruum keessatti dubbate maal jaa ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون رب قيا خنا يودبتو قيا خيستي قبروت الربي نكاها والقرة خنا ألفين إسا يودبتو ملتو تقوم رب الرتي وأنمك يلتجا رب سبحانه وتعالى hawaasni tokko wanni hawaasa tahuun hawaasni tokko wanni dhalootarraa dhalootatti dabree jiraatuun seenaan hawaasaa guddinni hawaasaa aadaan hawaasaa ulfinni hawaasaa dhalootarraa dhalootatti dabruun guyyaan akkana hawaasa keessa jiraatuun namni sagantaanummaa osoo hin daliinetti rabboomaaf je'ee wal qabatee waliin nikaa godhatu kana jechuudha kuni tokkummaa rabbi irratti si qajeelcha rabbi subhaanahu wa ta'ala أن خلق لكم رب إسنف من أنفسكم لبوت السنرة يا رب سبحانه وتعالى أزواجا جارتي إسني رب سبحانه وتعالى أرقم سيسون مالف لتسكنوا إليها إسير أتقرتي بهرو داف إسير أتقرتي بقطو داف إسي ولين قرتي دتلبيك عبد الله دتلبي ولين إسرت بافتو داف إسين لين ستي أتلين إسيتي يجو رب سبحانه وتعالى علمنا ما dhiirti silaa haatii manaa jiraachuu baatte akka bineensatti maraanee qaata bannee jiru. Kanaafuu guyyaan kun guyyaa guddaa guyyaa rabbiin subhaanahu wa ta'ala guddise guddifamuu qaba. Hawaasni keenya gaa jaalawwan keenya obboleeyyan keenya ilmaan keenya fiixaa teessan gammachuu isaanii yeroo dheeraa akka arguudhaaf hawwitan abdiin qaba. Baga guyyaa kana gartan guyyaa kana arguuf warrootan gartee rabbiin subhaanahu wa ta'ala sababa ta'an haadhaa fi abbaa isaanii maatii isaanii bakka jiranti rabbiin gammachuu tana rabbiin isin haadha qabsiisu guyyaan kun guyyaa isaanii daran guyyaa haadhaa fi abbaati guyyaa haadhaa fi abbaan arguu jaalatu baga gammaddan isin janna baga guyyaa kana gartan rabbiin subhaanahu wa ta'ala warra gartee hawaasni keenya guddaan khabiraatilleen kiristaanaatilleen battaluma hundi dhammachuu barbaannu hunnoo nuti maatiidha soddaadha hawwiin obboleettiin teenya khaleessa gartee kiristaana taatus lammummaa waliin qabaachaa turre arra hunnoo islaamummaa osoo waliin qabna oromummaa osoo waliin qabna lammummaa osoo waliin qabna haadhaa fi haatii isiitii fi obboleessi isiitii fi maatiin isii dhugumatti nu amantanii nu simattanii nu kabajjanii intalti teenya intala teessani amaanaa isii guututti isinii kannine jettanii akka qaama ofitti nafa ofitti nu amantanii osoo gartee addaan fagoollee jirru hagartee keessa wal hin beene oromoo waluma garsiisan malee wal hin barsiisan ja'ani dhugumatti oromummaa keessan namummaa keessan garsiistanii jirtanii islaamni akka gartee
isiniif gartee rakkoo hin taanellee addunyaaf mirkaneessitanii jirtan ulfaadhaa isinin jenna kabajamaa isinin jenna kana gaa'onni jennu daawwattoota keenya guyyaan cidhaa guyyaan nikaa aadaa keenya keessattis amantii keenya keessattis akkaataatti gaggeeffamuu qaba yoo rabbii fedhee arraan tana guyyaa nikaati guyyaan cidhaa guyyaan waliimaadhaa sheekha booru yoo rabbii fedhee guyyaa jummataati kanaafuu kana keessatti yoo isinis dhaamsa qabaattan inshaallah guyyaa kana gaa obboleeyyan keenya gammachiisuun bira dhaabbatuun jajjabeessuun waan aadaan qabdus waan shari'aa qabdus godhuun akkasuma idduudhaan immoo warrootaan galatoonfachuu barbaadu jira keessattuu warroota Minisootaa fi Atlaantaa warroota guyyaa kanallee obboleeyyan keenya kana inshaallah kophaa isaanii guyyaa kana isaan hin baadhachiisnu nutillee waliin baadhana jettanii guyyaa kana gartee hamilee taataniif bira dhaabbattan dhugumatti nu jiraadhaa ulfaadhaa warrootan gartee ammallee bira dhaabbanna jettan bilbila isaanii battalaan arkachuu dandeessan narra arkachuu dandeessan obboleeyyan keenya kana gammachiisuun dhugumatti wal guddisuu wal kabajurraahi waan barbaachisaa ta'e obboleeyyan keenya ummata rakkoo qabu miti ummata rakkataadhaa miti garuu immoo namni guyyaa furu ilma ofii intala ofii abshir siifiin jira jechuun gammachiisuun aadaadha shari'aadha kanaafuu akkasitti nu beekaa gara sheekaa isin dabarsa inshaallah. Ini tumurra lakke baga gammaddan inshaallah amman tumurra lafti halkan isin bira gama tumurraa gammaddanii guyyaa walii mal'ee rabbiin itti fufa rakkoon qabu itti fufa rakkoo takkallee hin qabu. Rabbi sinaa gammachiisu inshaallah gammachuu barakaa rabbi haa godhu bolowwan kenna waa lamaafu mucayyoo tana bira waan dandeettaniin dhaabadha nuti tana bira nama muslimaa maa fudhatee mucayyoo xiqqoo ni gartanii nikaa isii wanni silaa ka'achi dhayinee dhugaan nikaa hiinuufi haala koroon addunyaan jessine malee islaamummaan akkas qabde hatta bira dhayinee isinii achitti argamnee silaa ka nikaa hiinu akka qalbiin teena nu gammaddutti haqiiqaa taate waa hedduuf bira dhaabadha inshaallahu warri achi jirtan gammachuu tana waliin qoodamaa qalbii isaanii qalbii isii gammachiisaa takka nama muslima nuu tahe takka nama saba keenna nama aanaa keenna nama firaa duraanuu nama oromoo turte sadaffaa ammallee biyya namaa keessa jiranii rakkoo tana wanni fedhe haqiiqaa fideeyyuu biyya namaa kee jiraatuun ilmaan teenne hedduutu dogongoratu seene haqiiqaa biyya fi keessa jiranii abbaa faadha fi lammii fi gosa biraa lafa arabaa tana waa dalayna jedhanii taa'anii dogongora hedduutu ilmaan teenna seenan haqiiqaa taate dogongora sanirraa akkan argamnee fi muslima akkasiin taate qulqullu hagasiin jirtu kana hagasiin maasiyaa waliin argin kana dafnee waan kana aanaa dubbifnee fira biyyaa ka kiristaanaa san dubbifnee hayyama jirullee silaa kama isaanii nikaa hidhuu hin dandeenye irraa fuunee akkasitti rakkoon takka akkasiin xalayaa qulqulluu tana haa taatu jechaaf inshaallahu asitti waan kana rabbiin mijjeessuun tahamte silaa osoo jarri kun baqataan tahini Dubaay jiran jarri kun silaa qaadima Dubaayit isaanii hidha ammoo beeytan namni keenna baqata waraqaa achillee guuttatee hin qabu namni nu isaan hin beeku wama takka isaan hin dhiheessanii agasumaaf inshaallahu tartiibni kun rakkoo akkan argamne mucayyoon tun rakkoo akkan buune maasiyat akkan seenne eega nama tokko wal jaalatte qalbiin isii nama islaamaa bira bu'e nama haadhaaf abbaa isaa beeknu bira bu'e nama isallee saalii naasiriillee kun haadhaaf abbaanii bilbilanii asirraa dubbisanii arguun maashaallah waan gaarii nama akkanaa ka duuba beekanii kennullee waan guddoo gaafatuu dandeenya hordofuu dandeenya rabbi barakaa isinii haa godhu barakadhaa isin duuba jirra waliin jirra waan tahe maraan amma akka abbaati abbaa inshaallahu ustaz Naasir obboleessa guddaa ana abbaa tanaafu inshaallah rakkoo jirtu maraa gammachuu jirtu maraa isin wajji qoodamna waliin deemna barakadhaa isiniin jenna isiniin qabnu ulfaadhaa yoo waa dubbatuuf kalimaa isinii kennine malee gama kennan assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Nasri yoo wanni jettu jiraate gammachuu si dhaggeeffamtees guyyaan silaa arustichi dubbatuun ni ulfaata laakiin immoo suni numa ja'an malee dubbachuu wanni haraam sitti ja'ameen jiru khutbaa godhuu dandeessa inshallah dhihaadha isin lamaanuu hiree qabdan tan itti fayyadamaa dhaamsa obboleeyyan keenya isin daawwachaa jiraniif gammachuu isin dhaggeeffamtee fi keessattuu dhaamsa haadhaa fi abbaa keessaniif yoo qabaattan
firoottan keessaniif maatii keessaniif inshallah. Ayyee gis jalqaba irratti assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hawaasa muslimaa ummata Oromoo hunda kan fuula addunyaa irratti argamtan nageenyi kan kan kabajaa fi jaalalaa kan ta'u. Akkasuma itti aansuudhaan obboleewwan kan koo kan sabaan Oromoo taatanii kan amantii kiristaanaa fi hawaasa muslima guutuu biyya Itoophiyaa nageenyi koo kan kabajaa fi jaalalaa isin haa ta'u jechaa turu. Itti aansuudhaan rabbii guyyaa kanaan nagahe galatoonfatuu barbaada. Sababni illee namni galata rabbii isaa yoo hin beekne wanti rabbii ol galata illee nuun ta'e waan gaarii irratti oole hin jiru. Rabbii na uumee fayyaa gaarii naa kennee guyyaa har'aa kanaan nagahee haadha manaa jaallatuu fi kabaju naa kenne alhamdulillahi rabbil aalamiin barbaada. Itti aansuudhaan hawaasa Oromoo Ustaaz Naasiriin dabalatee gaddaa fi gammachuu keenya keessatti bu'aa fi neetwoorkiidha. Maatiin inshallah daawwattoota keenya ni deebi'a. Neetwoorkii meebii namaatu gubbaan itti bilbiluu ta'uu mala. Inshallah guyyaan guyyaa gammachuuti, guyyaan guyyaa nikaahaati. Dhugumatti namni haganumaaf jannata illee seenaa, haganumaaf azaaba illee seenaa mishee. Guyyaa daqiiqaa amma isheen ilaalla kalimoo lama. Khutbaa qaraanii hagasuma jechuudhaaf intalti kaleessa isatti gartee dhihaatuu hin dandeenye isatti dhihaattee jechuudha. Intalti kaleessa isaaf alagaa taate isaaf arra aanaa taate. Gurbaan kaleessa isiif alagaa ta'e daqiiqaa 5 keessatti fira ta'e jechuudha. Kanaafuu kanarraa barattanii Rabbiin subhaanahu wa ta'ala baallama ofirratti seene. Namoota zinaa hin dalagu Rabbiif jennee wal qabannee halaal qabannee Rabbii qabannee Rabbiidhaaf jecha wal fuune jee nikaa godhatu. ربي سبحانه وتعالى وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. ربي بالله مفرت فودا جاء ربين إيجا قرتي اتنو أجا جبودا ربين والرئيس والفوتن خنجا ربي سبحانه وتعالى دابين صداتنا جا ربين أناتو إسن درومسا هيوم الراهن إسن درومسا جا ربي سبحانه إسن أمان أنا أفجتش أوف قبداني نتلكي زنا هندلين بدي هندلين ربي فجتش حلال والربي نوجالة سن وجنن نمني جي إفكاب جا ربي سبحانه وتعالى رسول الله عليه الصلاة والسلام حديث بريد آخر ربي أمة سدي في إفكاب جرايا نما ربي جي أني زنان دلو جي والفودف أكا ربي إسان غرغار أكا ربي إسان غرتي بويا والفود أن الرأي قلي جرين يساني خيسة ربي إسان درومس تاك لما فنموت نتي قبرما هنك إيبل قبرما دين نجرة بلي سما ربي وللنؤوم سنرت بلي ستاني ربي داف حال ربي جالة رت قرتي ربي قبرو داف بلي ستاني أمما مرق ربي نوخن نسان أباني جراتشوك أم نجاني قبرما ديداف تتافي قران قبرما جلابوف ربنا كيسان افتنسو رسول ربي صلى الله عليه وسلم حديث بريدة خيسة نهمنجو خاني مو قانا ما قرتي ربي بجي سبحانه وتعالى عمره أما في أمد الديبو نما قرتي حجي قلو نما قرتي خرا ربي خيسة ليك أبساو يجولا أبسو خرا ربي سبحانه وتعالى وبليسك ينسرين ديبي جرا دامسك بكا داب در حواسا قلتهم فتشاترتي اتنافو في نسريهو Iyyan dhiifama hawaasni Oromoo kun hawaasa galateeffamuu qabu. Anillee guyyaa kana osoo hawaasa kanaan dabarfatuun barbaadu carraa kanaa waliin argadhu waan ta'eef uummata Oromoo bal'aa fi jaalatamaa fi kabajamaa kan taatan kan gaddaa fi gammachuu kan koottillee na wajjin dhaabbattanii anaa fi mucadoo kana cinaaf dhaabbattanii hanga sadarkaa amma geenye kanaa fi hanga wallal haalfannee karaa halaalaati waliin jiraatu geenye kanatti bu'aa bayii hedduun waliin dabarsitan gorsaan yaadaan kallattii sooshaal miidiyaatiin wanta gaggaarii keenya mul'isa maxxansuudhaan warroota jajjabeessitan hunda keessan galatoomaa ulfaadhaa rabbiin bilisummaa kennu jechuu barbaada. Mucayyoo haadha manaa kan koo hawwii sanyii Jawaar Muhammad isiis galatoonfatu.
Sababnis mucayyoon tun gaarummaa namaa jechaadha. Nama beeku nama waan nama hin dhibneedha. Kaleessallee waa hedduu gorseenii jajjabeesseenii waliin mari'anneetiin har'a geenye. Har'allee anaaf isheen sadarkaa akka wajjin jennuuf malaa fi mariidhaan keenya waliin dubbannee osoo guyyaa tokko namni takka gidduu biyyaaf ishee seenee waa'ee kiyyaaf ishee irraa nuuf hin dubbatin amantii islaamummaa seentullee har'a gaafa nikaa seenullee Ustaaz Naasir Hamzaa qofa waliin mari'ataati sadarkaa har'a geenye kana geenye. Kanaaf walumaa galatti isiin tunis nama kabajamtuudha. Nama kabajaan maluu fi nama galanni maluu fi galatoomii jechuun barbaada. Itti aansuudhaan ilmaan Oromootiif ergaa tokko qaba. Keessattuu ijoollee keenya dargaggeeyyii yeroo ammaa lafaa ol dhufan. Namni nama ta'ee yoo uumamuu qofa osoo hin ta'in waan uumameef illee beekuu barbaachisa. Jiraatuu qofa osoo hin taane waan jiraataniif illee beekuu barbaachisa. Kaayyoo mataa ofii qabaatu maal naan jedhan maal na godhan osoo hin taane maal yoo jedhe maal yoo godhe na baasa jedhee akka ofiitti jiraatu barbaachisa. Jechi namaas gochi namaas yoo namni iddoo kenneef bakka guddaa yookiin galma guddaa deemanii irraa nama hambisuu danda'a. Yoo garuu tuffatanii bira darban sadarkaa guddaa gahuu danda'a. Namoota xixinnoo feesbuuk irraa gocha hin taanee fi jecha hin taane dubbatan yoo tuffattee bira darbite aalimaa fi olomaa'ii beekaatii hayyuun bakka jiru sanatti geessa. Namoota xixiqqoo fi jecha xixiqqoodhaaf yoo gufattee kan duuba deebitu taate namoota jecha sanaa fi gocha sana jedhanii gadi taatee bokattee duubatti deebitee ofuu wallaaltee kaayyoo keetii fi adeemsa kee irraa duubatti deebita. Kanaaf jecha namaatiif gocha namaatiif osoo hin taane akka keessanitti jiraadha. Wanta jiraattanii hawaasaa fi uummata afurtu gadi baastanii agarsiisuu dandeettan qofa dubbadha. Namni kamiyyuu waan gochuu danda'u qofa osoo dubbatee uummanni Oromoo waggaa 150 hin gabroomuutu. Namni kamiyyuu akka afaan mimmi'aayee uffa fakkeessee na argaa qofaaf deemu uma dhugaan jireenya isaa keessatti gaafa dhugamaan qormaan dhufe qormaatamee waan dabruu danda'u qofa osoo dubbatee silaa uummanni Oromoo sadarkaa haqa duubatti argan hin gahuutu. Sababni duubatti nu hambisee waggaa 150 akka Oromootti nu gabroomse nama fafakkeessuu fi nama gaafa qormaan dhufe qormaata hin dabarretu baay'ata. Kanaaf hundi keenya gaafa qormaatamne qormaata akka dabruu dandeenyutti ufaa qopheessinu. Lammaffaadha. Jireenya keenya keessattis dhiiras taanee shamarri waan dandeenyu kamiyyuu yookiin ammoo wanta wayii hin dandeenyu hin jedhina. Ni danda'ama dachee kanarraa wanti hin danda'amne kamiyyuu hin jiru. Itti yaadde taanaan of amansiiste taanaan kan yeroo ammaa xiyyaara hojjetee samaayii keessa barsiisus namuma akka keenya ji'a 9 garaa haadhaa keessatti baadhatemee dhalatee lafarra gaheera. Kan yeroo ammaa kana teknooloojii meeqaan addunyaa kana oofaa jirullee namuma akka keenyaadha. Himmaa guddaa wayii fageessanii qabaatu nama barbaachisa. Hin danda'a wanti jedhamu wayii. Fakkeenya ragaa kanaa yoo isin dhiyeessu Nasriin meebii mucayyoo tana hin fuudhu namni jedhee yaadu jiraatu danda'a. Kinoo fuudhee haadha manaa kan kooti. Sababnis hin fuudha jedhee waan of amansiiseef. Akka namni jedhetti osoo hin taane akka Rabbi jedhetti Qur'aana Rabbii kalimaa kabajamtuu saniin fuudhee. Sababni hoo waan of amansiiseef ni fuudhaa naaf taatii haadha manaa kan kootii obboleetti koo kan muslimaatii tan Oromootii nama jaaladhu jedhee waan of amansiiseef jechaadha. Garuu kun waan taphatti ta'uudhaan miti. Of amansiisuu fi obsa hedduu bu'aa bahii hedduu keessa dabraniiti. Namni nama kan jedhamu ibiddaan fatanamee gaafa dabreedha. Qormaatamee gaafa qormaata dabreedha. Kanaaf dhiironni keenya qeerroon Oromoo ani shabaaba jettee bakka gadhee hin oolin. Ani shabaaba jettee wanta gadhee hin hojjetin. Sahaabaan gaafa seenaa dalagan
gaafa islaamummaa kana ciniinanii sadarkaa kanaan gahan dargaggeeyyii akka anaa fi isiniiti. An dargaggeeyyiif garuu warroonni akka Aliyyi, warroonni akka Umarii, warroonni seenaa addunyaa kanarra dalagan gaafa umrii isaanii waggaa 18, waggaa 20, waggaa 23, 4 kanatti seenaa dalaguu hin dandeessan Oromoodhaafillee, seenaa dalaguu hin dandeessan hawaasa muslimaatiifillee. Dargaggoon keenya hojii taraa, hojii waan faayidaa hin qabneef osoo hin taane kaayyoo guddaadhaaf of qopheessaa. Ummata Islaama biyya Itoophiyaa, ummata Islaama Oromoo kana sadarkaa guddaa irraan gahuudhaaf fakkeenya gaarii walii ta'uudhaaf of qopheessaa. Ummata Oromoo kana ololaa fi wacaan osoo hin taane kaayyoo fi tarsiimoodhaan beekumsaa fi barumsaan ummata kana bilisoomsuuf of qopheessaa. Badaa keessan bada hin jedhinaanii gorfadhaa, sirreeffadhaa. Qubaan nama hin mul'isinaan nama waan badaa irratti argitan keessaan malee gadi baatanii akka Laallibalaa sooshaal miidiyaa gubbaa hin lallabinaa. Osoo AB meeqa qabdanuu AB namaa odeessuuf hin deeminaa. Jalqaba anoo maali eenyu jedhaa of ilaala. Sana booda waa'ee namaa haasa'uun namaa salphata. Namni badii ofii beeku badii namaa dubbatuu hin danda'u. Namni hammeenya ofii beeku hammeenya namaa dubbatuu hin danda'u. Kanaaf guyyaa kanatu guyyaa kan kootii, guyyaa har'aa kana namni kamuu na dhageeffata jedhee waan yaaduuf carraa kana fayyadamee dargaggoo keenyaaf ergaa dabarfatu jira. Ustaazni illee isinitti dheeresse dhiifama. Kanaaf lama deebi'een fuudhu qabuudha takkitti matana fuudhaa. Anillee mootummaa kiyya kana fayyadamee akka gaariitti dubbadhee irraa deemaa. Kanaaf dhiirri Oromootiifis ergaan an qabu jiraate. Harka isii reefu gaa walirraa fagaadhaa isin hin jenne amma harka isii illee naa qabadhu yoo barbaadde harkuma isii illee naa qabadhu meema halaalisiif. Maashaallah maashaallah. Hagana hunno khaleessa alagaa turtan amma hunno aanaa taatan amma hunno alhamdulillah hadha hu islaamummaan akkana qabdi gaa. Kanaaf ergaan dargaggoo keenyaaf an qabu shamaraa fi dhiira keenyaaf qabu jireenya dargaggummaa anis dabarsee argee jira. Wallaahi akka jireenya halaalaa nama gammachiisu. Osoo of amansiistanii itti seentanii jireenya halaalaa wanta kamuu caalii nama gammachiisa. Dhiirri keenyas riskii rabbi harkaa dalagadhaa dafqa keessaniif waan tokkos yoo qabaatan uummata hin ulfaatu, uuma qabdan addaan qoodamtanii jiraattanii namni fuudha sodaatu nama fakkeessu. Nama akkas ta'ee maal godhatee konkolaataa bitee mana ijaaree maal jechuudhaaf na argaadhaaf nama deemu malee namni of amansiisee rabbii sodaatu, namni haraama dalaguu irraa fagaatu, namni halaalatti deemsuu barbaadu yeroo kamiyyuu maal haa qabaatu maal haa dhabuyyuu rabbii ofii irratti erkatee gara fuudhaa fi heerumaatitti seenaa. Anillee namuma akka keessaniitu rabbuma kiyyaa fi jaartimiti waliin dalagannee guddanna jedheetuma ani suura kanatti seenee hundi keessanuu fuudhaa waliin dalagadhaa waliin guddadhaa isiniin jedhaa. Ustaaza kiyya jalqabin goolabaa ergaa isinii qaba. Wallaahi isin nama Oromoo qabdu keessaa abbaan barbaade isinaa jaalatu, abbaan barbaade isinaa jibbu qabeenya Oromoo guddaadha. Kanaaf immoo nagma osoo hin taane rabbii koo ragaa godhadhee isinitti. Sababnis anaaf hawwiinis nama miskiina. Homaallee hin qabnullee sadarkaa namaa olillee hin qabnullee wama isin nutti dhiyaattanii of nu qabdaniif illee hin beekan nama ta'uu keenyaa dhalatte jecha. Mucattii tana kaleessa cinaa dhaabbatanii gorsitanii amantii Islaamaa kanatti waamtanii hanga isin sadarkaa shahaadaa seentutti waliin nama dhaabbatee jechuudha. Itti aansuudhaan waan isinii danda'ameen hawaasa Minisootaa keessa jiraatan warroota waliin salaatan kana dubbistanii akka gama gaa'ilaatitti seennu anillee ofitti amantummaadhaan akka gama gaa'ilaa kanatti seennu sadarkaa guddaa fi shoora guddaa haadhaa fi abbaa kan koo walitti nama taphatee. Itti aansuudhaan maatii ishee bakka jiran Itoophiyaatti hordoftanii ammas maatii ishee kanallee obboleessas dubbistanii yaada isaa hayyama isaa irraa fudhattanii biyya kanatti qaadii nama quraana rabbiitiin nu halalchuu danda'u fi nama seera qabeessa ta'e nuuf dhiyeessitanii bultii nutti ijaartanii ana bultii natti isin ijaaru akka isin nu kabajjitanitti rabbiin isin haa kabaju. Aamin aamin. Waan takka illee kun nasri uummata irratti akkana faarsituu barbaanne. Laafa haruudhaaf miti wallaahi waan dhugaa jiru qofa. Maaliif ustaazonni biroo ni jiranii ustaaza ta'anii miti barumsa walirraa fudhatanii
namoonni biroos barumsa sanirraa fudhate waan isin gootan kana. Nu nama sadarkaa guddaa qabaatee yookiin sadarkaa isin wajjin taa'ee dubbatu osoo hin taane jecha islaamaa jecha nu kabajjitanii rabbiin isin haa kabajjuu keessattuu akka bultiinatti ijaartanii mana natti ijaartanii nama nagootanii sadarkaa kan ol fuutanitti rabbiin sadarkaa keessan ol isin haa fuudhu isin jedhaa galatoomaa ulfaadhaa rabbiin jannata keessatti illee nama ollaa ta'ee akkanatti waliin dubbatu rabbiin nu haa taasisu galatoomaa ulfaadhaa. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نسري خو أني أتي يجون أنا يجورا هاوي يجون أنا يجورا أني أماخي سنتوكو نمني أني والله واقول يجتشو في اللي نتلفاتا واتك هنقوني جنا تقونو ترغو الدورة خنافو خرانة تنشوفيني أكنا واقول إن شاء الله خنا أول هواسني خيا خنا دوبا جروس أكا نبرة رابطة إسين gammachiisu abdiin qabaa keessattuu namni amantii islaamatti seenee rabbiin qooda inni quraana keessatti isaa kaayetu jira dirqama nuti qabnutu jira keessattuu nama amantii islaamatti seenee akkaataatti simatan kanaafuu obboleeyyan kiyyaa haguma muraasaati gartee namoonni an guddaa galatoonfadhu maatii kiyya alhamdulillah akkasumatti namoota waliin sassalaannu aga gartee waan xiqqaadha waan dubbatamuu miti inshallah kanaa ol immoo abdiin qaba hawaasni kiyya gammadee gammachuu isaa karaa itti ibsatu akka mijjeessu abdiin qaba nuti karaa isinii banne hawaasa ijoolleen tun ijoollee teessanii ilmaan keessanii ijoo teessanii mudhii duuda keessaniiti ijoolleen tun arraan tana dargaggoodha boorummoo hoggantuu biyyaati ummata biyyaan deemuu taa'u warra abdii irraa qabnu hawwi dhaamsee ati qabdu yoo jiraate akkuma kaleessa dubbachaa turte sanitti inshallah ni saalfataniin beekaa waan sitti dhaggeeffame maatiidhaaf gorsa galata qabdu yoo jiraate maatii keetiif ana nan galatoonfatina please ani waa takka illee hin goone rabbii subhaanahu wa ta'ala umrii fayyaa umrii iimaan akkanaa kan nu qofa ilmaan kiyya keessatti akka abbaa rabbii na godhee haadhaa fi abbaa kiyya umrii naa dheereessu jaartii tiyyaa fi ilmaan kiyya rabbii subhaanahu fayyaa akkanaa godhu kana qofa naa kadhadhaa rabbiin khaatima akka nu bareechu rabbiin biyya keenya bilisa akka nu godhu rakkataa keenya akka nuuf tana naa kadhadhaa ana wallahi waa takka waan hin godhin qabu tiyyan dubbatina waa takka hawwi gara kee dabaraa waan qabdu hawaasa kee bal'aa kan kiristaanaa kan muslimaa kan oromoo sabarraa dhalatti haadhaa fi abbaa kee hundamee dhaamsa qabduuf yoo jiraate waan si dhaggeeffame inshallah. Okay, hunda dursa faaruu rabbiif mala rabbiif haa galatu har'a geenye jirra. Rabbi gaditti immoo isinillee ummata Oromoo bal'aa ummata amantii kutaa lagaa waliin qoonne Oromoo hundaaf isin dabalatee galanni keessan bilisummaa ta'uu isin jedha hedduu galatooma yaada baay'ee hin qabu asumatti goloo. Galatooma gaa Nasri inshallah ulfaadhu rabbiin rakkoo waan jaame budaa haasite isin irraa haa qabu bultiin jaaramtee jirti isin irraa du'aa barbaanna namni gizee fuudhee kana gaa rabbitti hedduu dhiyaata inshallah akka sunnicha nabiyyatti sallallahu alaihi wasallam atis raka'a lama salaattee isinis raka'a lama salaattee mataa isii qabattee allahumma inni a'udhu bika jattee gartee du'aa godhamtuutu jira ni beekta san inshallah shayxaana irraa maganfatanii jira yeroonii fi gartee keessattuu guyyaa duraa kana yoo du'aa isaniin walitti dhuftan idduu teessan ilmoon argamtulleen ilmoo iimaanaa ilmoo barakaa ilmoo fayyaa akka taatu rasuulli sallallahu alaihi wasallam hadiisa bareedaa keessatti nu himanii jiran اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا تنا دعين بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا دعائي تنا إسلامانو جتني ودوءتني سنة ركعة مسلاتني وان سيقم مچيسو namtichi tokko jaartii isaatiin amata 20 takka walittiin arreeje guyyaa tokko malee maaliif walittiin ariini jennaan halkaniin dura gartee isiidhaan nikaa godhadhee gartee mana siree nu naqan jee anis raka'a lama salaatee je dhaabbadhee isinis raka'a lama salaatee je wudu'anne akkasii qulqulleeffannee teenyee wal gaafanne je maaltu si gammachiisa maaltu si aarsa wantoota si gammachiisu wantoota si aarsu natti himi je listii barreeffatan ani wanni akkanaa kun na aarsa wanni akkanaa kun sukkara natti fida wanni akkanaa kun dhukkuba natti fida wanni akkanaa kun jidduu keenyatti jeequmsa fida wanni akkanaa kun hinaafaa natti fida wanni akkanaa kun na gammachiisa
waan inni jaalatu waan inni jibbu hundatti himi. Isinis anis wanni akkanaa na gammachiisa wanni akkanaa na aarsa wanni akkanaa bultii keenyas jeequmsa fida kana walii barree jee guyyaa tokko eega guyyaa saniiti du'aa'ii godhannee waliin qananii goone walitti aarreen beenu jee guyyaa tokko malee amata 20 akkasii waliin jiraatan tuba namni bultii keessatti wal saalfatuu dhiisee dhugaa jirtu walii himee maaltu si gammachiisa maaltu si aarsa maaliin sii ta'a maal naa taataa miti maaliin sii tahan yoo si bira jiraatti akka nasrittati yoo hawwi bira maaliin sii tahan isii bira jiraatti dhageessanii maal naa taataa miti ati mirga kiyya qofaan barbaada jechuu osoo hin taane maal yooniin ta'eef abbaan manaa kiyya gammada maal yooniin ta'eef haati manaa kiyya gammadi ati fedhii tee guuttaturra fedhii isii guuturra isiin fedhii isii guuttaturra fedhii kee guuturra mirga isii barbaadurra mirga kee tiisurratti yoo isin lamaan akkasii wal tiistan bi'ilnillaahi tabaaraka wa ta'ala rabbii keessan qabattanii jennaan dhaggeeffadhaa naa isin hima gaafaan an fuudhu qabeenyaan qabaafi miti kaniin fuudhe rabbi qabaafiin fuudhe obboleessoo dhaggeeffadhu rabbiin qabaafiin fuudhe arra rabbiin subhaanahu wa ta'ala فبنعمة ربك فحدث جي كليس عارف أبانك يا نكمن جارتين أركض لمان ته إلمان أركض سدين ته أفورين ته شنين ته رحمة ربي سبحانه وتعالى خناف الرئيسين خلي توكو ترته أرى لما تاتن بورو سدي تاتن أفور تاتن ربي كبتني جنان جمتشو ألفنا قدنا ملي تكيني سنرجتو بلتي خيسة ربي صداتو وقاول التهمو أمانات سنتيسو إجتي تسنتيسو rakkoon isin jidduutti ofii keessanii furmaata itti barbaadu nama sadaffaa osoo barbaadanitti haga dandeessanitti ofii keessanii manguddoo olii taatanii tokko yoo aare tokko qabbaneessu tokko yoo aare tokko bishaan irratti buusee ibidda dhaamsu hagas taatan jennaan walii beeytanii waliif rifattanii jennaan bi'idhnillaahi tabaaraka wa ta'aala fakkeenya guddaa taatan jettiin abdii qaba kanaa ol isinittiin dheeressu nashiidaa bareedduu tana naa waliin boharaa inshaallah nashiidaa mu'aazii fi obboleessa kiyya tokko hayyee daqiiqaa tokko mi'oota nashiidatti hin darbin ergaa lama qaba gabaabsee daqiiqaa takka keessatti tokko nama wayitutu kaleessa biyya Kanaadaa keessaa haati isaa akka malee jalaa dhibamtii nasrii haati kan koo akka malee na jalaa dhibamtii baay'ee dararamaa jira waliin guyyaa nikaa kan keetii isin nama halaalatti seenaa jiru keessattuu hawwiin nama islaama haaree seenee du'aayin sii hin hawwaatamtii haadha kan koo akka nabbinaa aafiyuu jedhee Kanaadaa irraa kalee sanatti bilbilee du'aayinatti deefatee daqiiqaa tokko hin goolamnaa isaaniin hagootan tokko sanii lammaffaa meebii teknooloojiin kun katolee yeroo ammaa kana yoo tasa haati kun argaa jiraatteef abshir inshallah abshir bochisin gaa jabaadhu guyyaa gammachuuti laaboo barbaadee sultaan imimmaan gammachuu akka ta'e abdiin qaba abshir nutti tala silaa guyyaan kun waliin jiraattanii isinis gamanaa gamasii ilil ja'anii ililbee ja'anii isaan lamaanuu insha Allah ni gootan biyya dheedhanii haadhaa fi abbaa keessan waliin insha Allah obboleeyyan maatii keessan waliin ni gammaddan bi'idhnillah silaa torbaan dhufu cidhaa biyya keessatti illee godhamaa jira abshir Nara kun qabu ustaaz haadha kootiif waan ta'eef osoo waan biraatiif taateen boo'u garuu haadha ofii namni jaalatu maybe kanaaf baga gammaddechuu ni barbaada. Galatoomaa bas. Abshir inshallah jawaadhu. Du'aa'ii nutti deebisteef obboleessa kiyya anillee natti bilbilee ture namni suni nama Kanaadaatii haati isaanii dhukkuba gartee namni sodaatu dhukkuba kaansar jedhamu kanaan gartee qabamtee jirti baatii jaha guutuu waan isin taate hin beene garuu yoo isii taate isiidhaan hangafee nama dhukkubsata afaan wallaalan hunda rabbi subhaanahu wa ta'ala malaa fi falaa fi furmaata rabbi itti haa godhu rabbi subhaanahu wa ta'ala barakaa gartee guyyaa gammachuu keenya kana rabbi dalagaa xiqqoo tana obboleeyyan keenya irraa jaalatee guyyaa gammachuu isaanii akkuma yoo ati haram goote rabbiin sitti rifatu gaafa ati nikaa godhate rabbiilleen sitti gammada duuba arra namni rifatu shayxaana qofaatu rifata arraan tana namni shayxaana hin taane hundi ni gammada duuba ajaa'iba rabbiiti guyyaan shayxaanni gorra'amee akka malee rifate yoo jiraate guyyaa irraati
akkamittiin obboleeyyan kiyya zinarraa narraa fuudhanii narraa heeruman jee sheexaanni if qalu barbaadarra sheexaani if ajjeesuu barbaada duba rabbi sheexaana nun godhin rabbi subhaanahu wa ta'ala gabrootan rabbi warra walii gammadu rabbi nu haa godhu baga gammaddan barakaa guyyaa kanaatiin gammachuu guyyaa kanaatiin rabbiin akka isin gammachiise kanatti ilma haadha isaa yaadatee guyyaa kee kanarratti gartee du'aa naa godhi isin jeessan aboo rabbii gammachuu dhuma hin qabne rabbi isaan gammachiisu haati isaanii rafteetuma dhukkuba kaansar waan jedhamu ofirraa dhabde jechuu rabbi nu haa dhageessu aboo duraanuu kompiitaraatu dogoggoree kaansar arge malee kaansar numaa hin qabdu khaja'ani rabbi subhaanahu warruma kanaadaati dhiyoo takka akkanatti natti himanii wallahi obboleetiin teenya nama leen qabu firalleen qabu du'aa nu godhaa jettee na barreessite dogoggoraan kaansar qabda jaaniini boodarra rabbiin du'aayin hawaasni islaamaa آمين جئ خدته في ربين كان سمسر هنك أبدو جاني من يا للرابع سنجتو دوغوران سبق إيشني جانين والله ورب الكعبة خنافو ربين أبليتي تنجسن هذا تنجسن جم مجلسن ربي إسي هاجم مجلس ربي إسين هنگفه ماتي كينيا كان مراد كوبسته جولد مراد كوبسته عارف أبان مراد كوبسته أنا مراد كوبسته زرمانزري كينيا لمي كينيا كم من هيدا كيسة جرو كيسة تو سعودي عربية كيسة أمة كينيا كان هير أماجرو كان دررما جرو كان ركتا جرو ربي سبحانه وتعالى أمتك إن كان بيجي أربعة كيستي قبرم مرة ليس قبرم ما لما دا سيني ربي بلا سبك إسان جرنت ربي سانغودي ربي على من إساني في ربي سبحانه وتعالى بريتشي ربي سبحانه وتعالى نما فدلقوا متي كامباني إساني فدلي ربي سانها براسو ربي بلس سانها قولو وبليين كينيا كمان هدا بيجي أربعة كيست أن ربي رحمتها قولوف ربي كاتشي كيسة جرنت ربي سمو ساني نهاتيسو قام ساني نهاتيسو فيا ساني ربي نهاتيسو ربي أمومته الرابع هنجتو وبليين كينيا كيستو كم بيجي سعودي في بيجي يمني تركتها جرن والله يا الله سيخدنا يا رب يا رب يا الله يا رب سيخدنا يا الله نوتي أسي جمدو جرة وبليين كينيا تشي دررما جرتي يا رب جريتو تناقبا أسينيز رب هو الذي أضحك وأبكى وأمات وأحيا أتوما خان قمت جيسوس أتوما خان قفل جيسوس أتوما خان قد جيسوس أتوما خان جرا جيسوس أتوما خان قرتي جيسوس أتوما خان هندا وخان قب بشاني في إبداس خوال براك أبو قمت في قداس خوال براك أبو الدنيا نكنا الدنيا نتوما ديمتك ربي سبحانه وتعالى قبروتن إسا هندا قمت ربي هاجراتشسو جوهارين هنقفي تربان رفوتي إن شاء الله تربان رفوتي الرابة هنجتشو ربي نها رجيسسو ربي هيدا رابه إساني تنوغم مچيسه چيرا غرتي خنان فكينيا تو كمان تمين خنبود اللي وبليان كينيا غمچودان ور والفود ربي إسان هاغلو فكينيا غدا تاتاني ربي سبحانه وتعالى إسن هاجالتو لغمتي وان خنا غرتي نوتي ilman hawaasati ilman warraaq ofaa miti jettanii live irratti dhuftanii guyyaa cidha keessanii hawaasan akkanatti gartee waliin gammaduun kuni ergaa guddaa qaba ergaa fi malee nu argaa fi miti obboleen islaamaa ergaa fi malee nu argaa fi miti rabbi anaa fi nun haa ja'u rabbi ikhlaasa keessa isinii haa kaayu rabbi isinirraa haa jaalatu rabbi isinirraa haa qeebalu rabbiin subhaanahu wa ta'ala ijoo rabbi isin haa godhu rabbi duratti isin haa deemu علمي قبضني رت علمي سنها دبرو إيمانا قبضني رت ربي سنها دبرو جال هواسني أما هجن إسنجالته متى تتناولي ربي إسنجالته ملائكة إسنجالته دتشي سمين إسنجالته كتا مخان إسنجالته أبو بكديم تنيت إسنجالات اللي سومالين إسنجالته بين ديفيسن بكديم تنيت من قدو أرار بوستمالي تجرته بيديد ربي سنقول إندو ربي سبحانه وتعالى ربي سنها جارو ربي سنها جراتشيسو ولي وارا ولي انترا ولي أبسا وبليان كي يغلطوما كيساتو هيريوتان كيسانيس warroota maqaa beekuu fi maqaan beekne hundi keessanuu galatoomaan isin jaa haadhaa fi abbaa keessanillee bakka jiranitti rabbi isin haa gammachiisu baarakallahu fiikum وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بيتنا بيا جمد بلسم مرتي بولتي وشرب نعبشيسو نشيداك نشين أخيرا نشيداك ناولي أخيرا معاذي في كشكي جمد جنتن مبروك تنجل كبا مبروك خيري شوفا مبروك والي كبا جيرون تيسن مبروك تنجمد مبروك نوف جمدن مبروك إيسلتشو مبروك بغمدن مبروك بيارا مبروك
إكا قدان مبروك آلي فيرا مبروك بغمدا مبروك ويا الرا مبروك إكا قدان مبروك آلي فيرا قلتي قمت شودان ربي قوتي مبروك خان إلمان قاري دان فايمتي مبروك دنيا قوفا من آخرة مبروك جلال في قمت شون ولين ورا مبروك يا ربي أرقسيف جرينيا جلالا خنا موسى هو برهلالا نزيري في أيام جرمني الله يا ربي جلالا تلشف جرا قمت شنتن مبروك تنجل كبا مبروك خيري شوفا مبروك ولي كبا جيرون تيسن مبروك تنقمت شو مبروك نوف قمدن مبروك إيسلت شو قمت شنتن مبروك تنجل